Guraan dhalaa yeroo pireezidantiin Ukraine Volodymyr Zelensky fi Donald Trump White House wal arganii gudiitu uumame. Jarri lamaan dubbii walirra deebisanii addunyaa ajab jechisiisan. Kanaaf yoo deebi'anii wal argan maaltu uumamaa jedhanii namoonni hedduun gurqeessanii eegaa turan. Walga'ichi kalee geeggeeffamee nagaan xumurame. Zelenskiin kan dabrirraa muuxannoo fudhatee waan fooyyees hedduu qaba. Ka jalqabaa uffata ittiin qeeqamaa tur dhiisee suufii uffate. Kun ammoo Trump jali murre yeroo fudhatanii irraa taasaa turan. Melaala. Pireezidaant Zelensky duraan durs uffati kun baay'ee sirraa bareede. Anis akkasuman jedhe. Sirraa bareedeera. Anis akkasuman jedhe. Namni kun kan yeroo darbeessitti dheekkamedha. Dhiifama si gaafadheen ture. Baay'ee sirraa bareedeera. Pireezidaant Zelensky gaaffiin koo jalqabaa. Ati immoo uffatuma gaafasii uffatte. Agartee ani jijjiirradheen dhufe. Ati garuu hin jijjiirranne. Tarii uffanni kee kun kan koorra wayya. Walga'ii guraan dhala irratti uffata Zelensky malee dhimmi bira ka dubbii kaasee galaata. Deeggarsa argachaa turee fi galatoominaan hin jennee jedhe Trump aariin dubbachaa ture. Zelenskiin ammoo jedhee ture. Trump dhaga'uu dhiisuu mala. Kalee ammoo akka isin dabarree fi Zelenskiin daqiiqa muraasa keessatti marrojaa Trump galatoonfate. Miidha loltoota isa argaa jiru gaazexeessan gaafatamnaanii hoogansi isaanii fi pireezidantii Ameerikaa jaaju jalqaba. Trump ammoo hin seeqate. Biyyi isaa weerarraa shan kan miidhamtee Zelenskiin akkuma walga'iin jalqabameen Trumpii fi giftii duree Melaniyaa galatoonfate. Xalayaa galataa haati warri isa barreessite itti kennu. Siif miti haadha warraa keefi. Melaniyaanii waa'ee ijoollee Ukraine dhabamanii fi harka Raashiyaa jiranii ilaalchisuun Puutinii fi xalayaa barreessite turte. Waraan deemaa jiru keessatti nageenyi daa'imanii akka eegamu gaafattee turte. Kanaaf haati warra Zelenskii isi galatoonfachuu fi xalayaa barreessitee Zelenskii kenniti. Tarsiimoon biraa akka Zelenskiin fayyadamee michoota isaa qabatee dhufe. Hooggantoonni Awurooppaa US wabii nageenya Ukrainiif akka kennituu fi dhiibbaa uumuu fi kaaniin ammoo walga'ii kan irraati Donald Trump fi Zelenskii jidduutti jeequmsi akka hin uumamne faan dhufan. Kan nama ajaa'ib garuu miseensonni gamtaa Awurooppaa kunneen dabareenii Trump jaajaa turan. Muummeen ministeera Xaliyaanii Giorgia Meloniin nagaan bu'uu fi caarraan akka jirkaastee kunin sabab Trumpiif akka ta'e himuuni galateeffatti. Walirra fuudhanii galatti tiroobsaa turan. Itaansee ammoo chaansilariin Jarman Friedrich Merz waliigaltee dhukaas dhaabuu malee walga'iin biraa Puutiin waliin akka hin danda'amne ibsi. Kun ammoo yaad gamtichaa akka ta'e hima. Trump ammoo waraanjaa ka kanaan dur dhaabu hunda waliigaltee dhukaas dhaabuu malee akka godhee dubbate. Waraan Raashiyaa fi Ukraine irraalletti yaadi isaa kanuma. Waraanichaa guutumaatti dhaabuu malee yeroo fi dhukaas dhaabuun akka hin barbaachisne amana. Adoo marii jiranii Trump jidduutti Puutiniif bilbilee waan Zelenskii fa'aa waliin haasaan irratti mariisisaa ture. Hoogganoota kan lamaan akka walitti fiduu abdii guddaa qaba. Haa ta'u malee gamaatti Raashiyaan Ukraine haleelaa jirti. Caarraan US loltoota Ukrainiitti bobbaastee wabii nageenya Ukrainiif eegsistuu dhiphaa. Trump waraan Ukrainiif Raashiyaa akka rakkoo Awurooppaatti ilaala. Inumaayyuu adoo yeroo sun pireezidantii US ture waraanni kun hin ka'u ture jedhee amana. Garuu to'annoo qilleensaaf galaana dabalatee dhiyeessii loojistiikii hin kennaa jedhamee eegama. Waa'ee wabii nageenya US kana baasuu fi UK'n har'aa hoogganaa waraanisii gara Ameerikaatti ergite. Pireezidantiin Faransaay Emmanuel Macron ammoo nagaa kabachiisuu fi Ukraine keessatti waraanni Awurooppaa hirmaachuu qabaa jedha. Walga'iin ittaanu yoo makta'e hin beekamu. Haa ta'u malee Macron Ameerikaa doon taane biyya walaabaatti ta'uu qabaa jedha. Jeneevaatti akka ta'uu dhiibaa jiraa jedha. Torbe dabree Trump Alaskaatti Puutiin keessumeesse. Mariin isaanii abdachiisa ta'uu ibsanii garuu wantoota murteessoo mariin kun barbaachiseef akka irraa waliin gallee hime. Walga'ii miseensota gamtaa Awurooppaa kan irraatti ammoo waa'ee marii sunii adoo haasa'uu dhaga'ame. Waliigaltee irra ga'uu barbaada jedhee yaada. Kanaanaaf jedhee raawwata. Nama ajaa'ibaa miti. Ammaaf garuu dubbii xixiqqootan malee qabatamaanii nageenyi biyyoota kan lamaan jidduutti yoo makbuu wanti beekame hin jiru.